Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota Kiingii Baalee Tuub akkam jirtu fayyaa keessanii har'a barumsa kan murteessaa ta'e kan bareedaa ta'e tokko qabadhee isin dhiyaadhee jira. Haga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin tura. Osoo gara barumsaatti isin dabarsine duratti warroonni hanga har'aa YouTube chaanaala kiyya sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhaa maatii kiyya ta'a. Sabskiraayib godhuudhaaf YouTube seenna. YouTube akkuma seenneen boodatti Kiingii Baalee Tuub jettanii sacha hoggaa gootan YouTube ni kiyya haaraa waan ta'eef sabskiraayib share godhaatii na jajjabeessaa isiniin jedha galatooma. Amma gamanumaan gara barumsaatti isin dabarsa. Barumsi kiyya har'aan tanaa jidduu tana keessa mootummaan Saudi Arabiyaadhaan lammiilee teenya hedduu qabaniiti mana hidhaatti ukkaamsuu jiranii. Gara miidiyaa kanarratti waan tokko hoggaa dhageenyu mootummaan Saudi Arabiyaadhaa karaa siimii moobaayilii zeenii sawaadhaan lammiilee teenya hedduu hordofeeti bakka isaan jiranitti dhaqanii qabuu jiranii waan jedhamu tokkotu jira. Wanni kun dhibbaan dhibbatti ta'uu baatu dhugaadha. Maaliif kompiitarri siimiin tun kompiitara keessaa baatee lakkoofsa kompiitaraa kan ittiin sagalee yoo ati waa balleessite sagalee ittiin nama waraaban qaba. Sagalee bilbila kan ittiin si waraabamee yoo ati badii tokko balleessite kan ittiin si qabamu jira jecha. Kanaafuyyuu isaan ittiin si hordofan kana akkaataa ofirraa laaltaniiti ofirraa ittiin karaa isaan itti hordofan kana ofirraa balleessitan isin agarsiisa. Haga dhuma sagantaa kiyyaatti na waliin tura. Share waliif godha yoo hiriyoottan keessanii hundaa'u akka arganii waan kana irraa baratan. Gara barumsaatti bilbila seenna. Mana bilbilaa keessa hoggaa seenne bilbila keessa seenna. Hoggaa mana bilbilaa keessa seenne urjii maslaalii 62 maslaalii goonee irra bilbila. Laalaa asitti amma fakkeenyaaf siimii lammaffarratti hundaa irratti hoggaa bilbilee siimii lammaffarratti irra bilbila. As laala. Lakkoofsi amma ani ittiin isin agarsiisu kuni bilbilaanis na hordofuu jiranii bilbilaanis sagaleenis gara hundaanuuti jechaadha. Lakkoofsi kun kompiitara keessa jira jechaadha. Kanaaf akka kanaan isaan itti hordofanii bakka isin jirtan dhufanii isin hin qabneef kan ofirraa balleessuudhaaf akkam gootanii karuma bilbilaatti gad deebitan. Asuma seenna. As seenneeti maslaalii 002 maslaalii gooneeti irra bilbilaa jecha. Warra bilbilee siimii lammaffaa irratti irra dhooyna. Kun amma hidhamee jira jechaadha. Amma irra deebinee akka inni hidhame ilaaluudhaaf bilbilumatti deebina. Asuma deebina. Akka inni hidhame ilaaluudhaaf karaa yeroo jalqabaa san gartee urjii maslaalii 62 maslaalii goonee irra bilbilee ilaalla. Lakkoofsa bakkuma reefuutti deebina. Hidhamee fi hin hidhamne ilaalla jecha. Akkanatti ilaalla. Amma reefu lakkoofsa baay'ee naaf deeme amman tana homaa wanni naa dhufaa jiru hin jiru jecha. Akka reefu san baay'atee wanni naa dhufaa jirus hin jiru.